السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتوها وجمتوها في أرض التوتا خيني أكون نظام أبداني سنجتة. أنا وران تناس باسين دبيتين جرا وران تنا مال قبضت فتجو بس إنه وران جمعتشوتين قبضي سبدبه. أنا جمعتشون تجلدين نبوتم تجيتي يا ذاك أبا. وقرا وران تنا فيديو تكلال وردا نكلو دجرتي كاتي مشى إبراهيم بوزو يجابسو جرا. بقى ستة وجه جرا ديتي. سيجنا راس الرب يا سو جرا. إن شاء الله سمعت جنا روامك أجرو أبسي وامك أبسي أسينجه هران تنا كلا التري كم رانالت هذا تنا دراتي سخردس در دبيمي وردا هران تنا سيتول تجر وأنا فله يستنرك تج أبسي جودو كافيني نبيرو رفع إن شاء الله ستنرك بوتا يشترو بوتو تج أبسي أكغرتي وان كاتك أبدو مناسف تغرتي أكسر سيقولو دين إرجع مجرمات هذاكتي يفتو مجرمات عادة مجرم ما هابيكم تو خلاص أيوة مقاطع كان نبي بيكم مقاردا مقاطع كل سنة بيكم يترين اتباع يجود أما سواتا كان سيري دام يجود ربنا يكيش سنون ده فسنو قول أرتي وفيك تقف فانسي وفيك مو سين كلا تجرا يروم لك أجرو سيمرات تجرا وفيك جتا ستون دبتو جرا فيك أوراي مو تجارلات الموفي قول اتباعه أتيمو udaan nyaachuu sitti godhuu deema jechuudha. Udaan dardara deemtu udaan nyaatu warteemi takkasii sitti godhuu deema. Uf kabaji mooti. Si amma kasirraa lallabaa jiru. Maarree biiftuu eessa bira dhaabbattame eessa barbaadde? Abrahaam arguu dhiisee arguuf hunteessu. Maaltu si dakayate waa'ee isaatii waa'ee keenya jidduu hin seenin. Waa'ee teenya fi ta'esaa jidduu hin seenin. Achuma gad dhaabbadhu. Wooma bakkuma itti jirtu san gartee waan itti jirtu san sana oofadhu attamteete oofadhu malee namni shuqulaa namaan seenu. Shuqula keenya Abrahaam hin seenin. Siif himeetiin jira ammoo. Haga namni namaa dhaamu takka sii dhaameetiin jira. Meeta haddaamee mee ati waan feeta san fidime. Guutuun keessan kakatti lallabaa jirtu sunis wooma feetanuu fidaa. Wanti si fiddan hin jirtu. Asii baatee maarree bira jira bira dhaabbadda maarree. Haa bira dhaabbaddu gaame. Bira dhaabbattee wooma fidduun qabdu barfooyii asirraa baatee isii wardaanis wardaa bira dhaabbatte. Maali wardaa biroo dhaabbattes mee maal fidde? Haga tana duraati maal fidde jee waan asii fiddan agartanii jirtan tana dura immoo argattan waan maal fidde jee argattanii jirtan. Amma immoo tama carrashaati. Tama carrashaati jechuudha. Ayi wanti takka godeemtanii dhumattee jirtanii maal irraa feetame. Abrahaam amma kiyyatee jira bira laaltanii hin qajeelina cal jaatatta hilmaa takka malee. Waan ammoo hordoftoonni keessan jiru dhagaa itti jala yaa. Isaan dhaga'u jirtanii miti waan isaan barbaada maarree bakka feetan dhagaa fidaa ni mul'ata. Mul'atu yoo biiftuun karaa biiftuutiin mul'ate malee karaa keessanii mee yoo isintu dhiiraa yoo hagartan taate as bahame. Isintu dhiira yoo Abrahaam hagartan taate hin baana bara. Yoo kana margu taate ni garreettanii fooyya nagaa qabee teessanii fixinaa dabadda tatta'a. Qabee teessanii fi maallaqa teessan kan olii fixinaa. Yoo teessanii ittiin qabaatan isinii wayyanatti fakkaate garuu bilaash laffa urra. Tanaamana yoo suutu sobdanii nagaa fattasantu caaluu fooyya nagaa lallaffaatanii magaalaa guutuu waliin geessanii saayiba isaa bira gahee wal gahee dhaqee dhabee achi dhaqee dhabee maaltu barbaadisiin jeete? Eenyu si kadhate mana hin? Eenyumaa barbaadisiin jeewu? Namni barbaadisiin jeete akkan jiru. Hordoftoota keenya inshaallah boruu fi iftaan keessa Abrahaam isinirraa mareetiniin bakka garteemi namarraa kophaa baasee bakka kophaa geessee bakka iddoo bashannanaa feetu haa taatu bakka kophaa geessetumati isinii waraabaa yaani asitti illee waraabu mana kanatti fideeti sansuutuman isinii fidee waraabaa boruu inshaallah fiidiyoo ajaa'ibaatiin irraa waraabee isinii gallakkisa yoo isa feetan taate isa kamitti argamaa kan mul'ataa kan jettan taate inni isiniin garsiisa yaani karaa goona aartiitiin jechuu arguun dandeessan inni waan fedhe asila haala labu malee isaan barbaada maarra wani jettaniif hin qabdan warreen hordoftoota Abrahaamiin ba'an kaajala deessanii hordofuu jirtan Abrahaamii siraa maarree jettanii katte abbaa keessanii miti katte hordofuu jirtanii sun hin jiru jechuudha isa hin hordofin hadiisa saniyyoo anan baase malee isin hordofuu hin dandeessan. Kanaafuu gaa takkasiitiin isin jabboleeyyan keenya. Inshaallah gaa rabbiin warraan tana manas qayyaradde abbaan fedhan arguu hin danda'u mana kanas beekatuun qayyaradde jechuudha daddafeera hoggan isaa achi akkasitti isaa akkatti kabjuu kanaan dafee mana qayyaradde osoo laakiin mana qayyaratu waadde dhugaadha daqiiqaa takka dhiisisu kan jettu akkana yala dhufannin beeka. Goya artiitis ni beeka mana kiyya hundi ni beeka farquma isaaniitu mana kana jirjiiradde jechuudha. Silaan mana kana jirjiiratu baadde akka isaan guyyaa tokkichaaf halkan tokkichaaf mana kiyyan buulaniin beeka isaan na fuudhan. Amma garuu ittiin hanjama jechuudha. Itti hanjameeti waan feeta fidaa jaan yoo ma fidanuun qaban isaanis nin jaan garuu ammaan tana
dhugaadhaan jaanam isaan sunuu hawaajanii biftu maqaa kiyya dhaani xuluqin isaan godha xuluqii kiyya barbaadanii miti arraba kiyyoo qajeelan taate haasbaani nin jiraaf waan arrabaatiin nin jiraan isaaniif yaani garuu Abraahim ni barbaanne jedhanii bilaashittiin bina qabeen isinirraan dubin maalin keessa isinirraan dubin isiniin hin jeegise meeqarra deebi'eeti yoo kana dhageessan taate Abraahim agarreettanii fayya nagaa hin duunan ja'a Abraahim na harka jira Abraahim biftuu harkatti barbaaddadha malee hara biraatiin barbaadan fiigina anuu jechuudha ammaan tana tiyyaafu amma kanaan harka jiru miti ammaafuu harka hin jiru anuu kanaa boru barbaadetin inshaallah boru barbaadee bakki inni jiru fiidiyoo irraa isinii maruu ta'a arra garuu anuu bira dhufne osoo bira yaate anuu numa maree jechuudha fiidiyoo irraa mana kiyyoon dhufe anis mana qayyaradhee miiree hin beeku kana silaa mana kana kiyyoo keessan gaadhaquun ooluun hin beeka mana sanii arraaf inni na bira jiru boru garuu inshaallah ararraa kaasee za'a ammaa tanarraa kaasee dhaqee barbaadee qabee fiidiyoo irraa isinii namara garuu yoo na taate malee karaa godha aartitiin arguu hin dandan isaan hoyyaa afaan isaan dhukkoo malee isaan ni argan jee yaadu inshaallah gaa tanaafuu gaa takkasiitiin isiniin jaa inshaallah rabbi haa laaffisu gaa warreen garuu katti Abraahim katti mararamaa turtanii kan loluu jirtan kunis ammallee loluma jirtanii isin hin beekaa akka tana duraatiin isin karaddee isin dadhabee khalaas gaa wanni kuttee jirti adabaddaa tattaan jee fedhiin tiinaa guutamtee jirti antanumaa fi khalaas abbaan waan barbaade argatu mirga qaba waan barbaade argaddeetiin jira wardaa fi maarreen asirraa lallabanis ta isaanii asirra haa lallabanii afaan haa bananii haga danda'ami gaafa afaan bananii dadhaban afaan isaanii dhukkubee adabatanii ta'anii garuu sheekha fi maarree itti yaama ka jettan warreen kommentii barreessanii sheenni itti yaamnu sin jiru sheekha Abraahim bakka barbaadanii mana kiyya dhufanii sheekha itti fidanis maal hin jirtu jechuudha garuu inshaallah ammaan tana ati barbaadee bakka yaadan garuu bakka inni jiru hin beeka inni asirratti illeedha yaadan bakka inni jiru hin beeka akkasitti borugaa boombii itti isinii dhoose jechuudha isin garsiisee irraa isinii maree mana kana garuu yoo as taa'e ammas gaa isinii maree jees asitti fiddee jettanii jechuun kan isin oolu amma dura bakka bashannanaa ifaa geeffadheetiin gaa wajji qoblaa taphachaa akkasitti irraa isinii mara warreen asirraa gaa gubachaa jirtanis kanneen akka balloo faan hin beekamaan tana maraatu jiranii mana keessa nama biiftuu jira jedhanii ulaa dura tattaa'anii eegu jiran biiftuun ulaa dura hin jirtu mana qayyarattee jirtu obboleessa wayya siifin himaatitiiti warreen asirra teessee miidiyaarra kanarra baatee maarree biiftuu jettee afaan battuuf hin qabdotis guutuun keessanuu isin arrabsa argaa teessan hin danda'ani warreen akka bal'ooti warreen hordee yaani manguddoo jettanii ooftan kun godhate manguddoo maalii miti manguddoon biitan eessirtii mitiiti afaan hin babbadina asirra baatanii tokkoon keessan afaan hin badina yaani numaa fi Abraahimtu walitti hafaa isin waan isin dakalee qabdu nu jidduu seentanii numa salphattan jechuudha ammaa salphattanii bal'ina haftanii miira na kadhattanii jibbaatanii dhiisaa akkuma duraatu dhiisaa nan kadhatinaadha anaa jaalatti yaa beeka anaa akka itti oofatu beekaa isinii jennaan diddan amma salphattan moo akkami duubare akkamtu isinii malee amma xiqqeenya ganaa olii ni jira hin jiru jechuudha adabaddaa tattaa alhamdulillah wama kiyya argachuun barbaada waan itti laffee argadheetin jira antanumarraa haa jedha khalaas telefoona isiin akkata kaameera martee maal jettu sanis cabsee jira jala silaa telefoona san baguma jala cabse amma kaameeraa marteeti gallakkisti nin beekasiidha wardaan hin beeka akkasiin gallakkiftu biftuma waan gallakkisa raasana jala hordofteeti biftuma irra kana gallakkifte asir jirti qaba na dhaqqabaa maarreetti wanni dhaqqabanis hin jirtu nin maraa miti nin mara kaameeras isiin garuu kaameera telefoona san baga jala cabse cabsuu saniif ittiin gammade jechuudha hedduu takkan itti gammade telefoona inni jala cabsan garuu gaa biraa cabsee fashi taatee hin beekne garuu addaanii fiidiyoo amma durallee asii gallakkifte waan agarree garuu yoo gaa biraa biratti dhiisee hin beekne garuu ati alhamdulillah jaa anti ijuma argachuudha fedhimuti himtu naa guutamu fedhiin xiyya naa guutamtee jirti tanamaa irraan kaanne antanamaa maaltu naan ga'e abbaan fedhe fedhu haa maraatu fedhu haa dhiisu fedhu akka fedhe haa ta'u tiyyumarraa jechuudha garuu ati alhamdulillah jaa hundaafu warreen gaasirraa maal jedhanii waa meeqa juus garteemi garuu ati alhamdulillah amma tana formaata teenya dhaqeetiniin waan jettus milkaayetin jira milkiin bakka geessee jeetiniin akkasitti baga formaata naa goote jeeti isi galatoonfadha duraan durseeti isi dhaqeetin galatoonfadhee man isi dhaqee akkasitti baguma asitti nagarsiiftee na jalaafuu hankeetifis jeetiniin hedduu takkan isi dinqisiifadha tanaafuu gaa takkasiin isiniin jobboleeyya kiyya
hedduu waan na gammachiisati isin yoo feete haasin aarsu an hedduu waan na gammachiisati tanaafuu gaa obboleeyyan kiyya arrarraa kaasee gaa anis haga roorrifame haga tana dura roorrifame roorroon tiyyaa dhabamtee jirtin jaa arrabooda waa'ee gammachuu taphaa fi hawla nu arguuti asin jechuudha nuti Ibraahimi khalaas arrabooda dhumattee jirti wanni asii lallabaa ollee maarida Ibraahim tokkos na godhee cinqii na godhee wardaa fooyya gatti meeshaa jala cabcabsee isii harakaatatti godha malee tamaraatuti miti anta majaallatii na ibsuuti malee tamaraatutti godhanne garuu tajaallatii na ibsu jaalatii na ibsinaanan an fedhumtuti na guutamte alhamdulillah isinin jaab yakiyya takkasitin isinin jaagaati amma viidiyoo biraatti isaa wajji walitti dachaanutti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh